Jirtu hordoftootaaf dhaggeeffattoonni Oromiyaan Education Tuubii har'a kan walii wajjin ilaallu baayoloojii kutaa 11ffaa Yuunit 4 Jiinetiksii kan jedhudha jechuudha. Baayoloojiin kutaa 11ffaa Yuunit 4 kun mata dureewwan hedduu yeroo of keessatti qabaatu. Har'a garuu kan walii wajjin ilaallu paartii 1 keessatti waa'ee jiinetiksii fi akkasumas immoo Yuunit 4 kun wanta inni of jalatti qabatu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaaf paartii 1 kana jalatti wanti nu ilaallu waa'ee jiinetiksii, jiinetik maateriyaaliin maal akka ta'e, DNA fi RNA maal akka ta'e kana walii wajjin ilaalla waan ta'eef hamma dhuma viidiyoo kanaatti nu hordofuun like, share, comment nuuf gochuun dandeessu jechuudha. Warri maatii Oromiyaan Education Tuubii hin taane gara maatii kanaatti dabalamuudhaan irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Unit Learning Outcomes. After the successful completion of this unit, the student will be able to namni yuunitii kana baratee xumure wanta inni gochuu danda'utu jira jechuudha. Innis immoo qabxiiwwan salgan kana describe namni gochuu danda'u nama yuunitii kana baratee xumuredha jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaa gaafa ilaallu jecha genetics jedhu kana describe namni gochuu danda'u namni yuunitii kana baratee xumuredha. Genetics jechi jedhu kun yuunit 4 keessatti hammatamee argama jechuudha. Genetics jechuun immoo biraanchii baayoloojii ta'ee waa'ee maalii kan qo'atudha? Waa'ee genetik maateriyaalii orgaanizimootaa kan qo'atudha jechuudha. Akkasittiin genetiksiin kana jedhee namni diskas gochuu danda'u nama yuunitii kana barateedha jechuudha. Lammaffaa irratti kan ilaallu seel diviizhiniidha. Pointii nuyi lammaffaa irratti ilaallu seel diviizhiniidha. Seeliin tokko gaafa divaayidid ta'u isteeppii inni keessa darbu yookaas immoo seel saayikilii inni nu barbaachisu maal akka ta'e adda baasee beekee darbaa jechuudha. Inni sadaffaa irratti faakshinii DNA fi RNA explain gochuu nama danda'u ta'uu qaba. Yookaas immoo waa'een DNA fi waa'een RNA yuunitii kana keessatti baratamaa jechuudha. Yuunitii kana keessatti waa'ee DNA fi RNA similaaritiin isaan walii wajjin qaban, differensiin isaan gidduu jiru, faakshinii isaanii explain gochuu dandeenya. Afuraffaa irratti wanti nuyi gochuu dandeenyu Mendeliyaaniitii fi nan Mendeliyaan inheritaansii. Mendeliyaan inheritaansii irraa maaliin akka inni adda ba'ee argamu yookaas immoo nan Mendeliyaanii irraa garaagarummaa inni qabu adda baasee hubatee bukkee darbuu danda'a. Inni nuyi shanaffaa irratti ilaallu maalidhaa? Puunet Square Monohybridii fi Dihybrid Crossii complete gochuu danda'a. Puunet Square nuyi fayyadamnu Monohybridiidhaa fi Dihybridiidhaa fi kan nuyi fayyadamnu akkamittiin akka kaasnu bifa iskuweerii sana akkamittiin akka kaasnee resesiivii fi doomenii keessa keenyee ibsuu akkamittiin akka dandeenyu complete gochuu dandeenya jechuudha yuunitii kana keessatti. Namni yuunitii kana baratee xumure Monohybridii fi Dihybrid Crossii irra darbeeyyuu puunet iskuweerii isaanii complete godhee ibsuu danda'a jechuudha. Inni ja'affaa irratti ilaallu probability offspringii calculate gochuu dandeenya. Offspringiin tokko akkamittiin akka inni argamuu danda'u. Fakkeenyaaf XX kiroomosoomii yoo walitti dhufe fiimeelii akka kennu XY kiroomosoomii immoo yoo walitti dhufe
maal akka kennuudha? Meelii akka kennu kana kaalkuleet goonee probability of springii tokko yookaas immoo mucaan tokko akkamittiin akka durba taatu yookiis akkamittiin akka dhiira ta'u adda baasnee kaalkuleet goonee argachuu dandeenya jechuudha. Inni torbaffaa irratti ilaallu design a test cross to identify homogeneity and heterogeneity of unknown genotype. Test crossii design goonee genotypii hin beekamne adda baasnee hubachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo test crossiin maal akka ta'e definitionii test crossii ibsinee unknown genotypii ta'e tokko immoo design goonee argachuu dandeenya. Saddeettaffaa irratti wanti nu argachuu dandeenyu describe genetic disorder, genetic testing, counseling, gene therapy. Genetic disorderiin gaafa giniin disorder ta'u, genetic testingii, counselingii, gene therapy kun immoo maaliif nu fayyadu jechuudha. Genetic disorderii kana gara orderiitti deebisuudhaaf nu fayyadu jechuudha. Kanaaf genetic testingiin, counselingiin, gene therapy'n kun genetic disorderii akka fayyadan hubannee describe gochuu dandeenya jechuudha. Salgaffaa irratti kan walii wajjin ilaallu investigate how Ethiopian farmers select and breed quality plant and animal. Faarmeroonni yookaas qonnaan bultoonni Itoophiyaa keessa jiran pilaantii yookaas immoo animalii quality qabu akkamittiin akka isaan select godhanii itti fayyadaman investigate yoo asiin hojjetan bu'a qabeessa ta'a jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qabxii tokkoffaa hanga salganii kana keessatti qabxiiwwan ijoon yuunitii kana keessatti barannee bukkee dabarruudha jechuudha. Kanaaf unit learning outcomesiin bioloojii kutaa 11ffaa unit 4 qabxiiwwan salgan kana of keessatti qabatee tokko tokkoon immoo of jalatti ibsaa jechuudha. Kanaaf namni waa'ee yuunitii kanaa beekuu barbaadu yookaas waa'ee yuunitii kanaa hubatee bukkee darbuu barbaadu qabxiiwwan salgan kana yoo ibseedha jechuudha. Maaliif gaaffiin yoo nama gaafatame maal keessaati jechuudha. Kana gaaffii qabxiiwwan salgan kana keessaati kan nama gaafatamu jechuudha. Qabxiiwwan salgan kuni qabxiiwwan ijoo yuunitii kana keessatti of jalatti qabatan hammatee argama waan ta'eef. Kanaaf as jalatti waa'ee unit learning outcomes ilaallee gara tooppikii sattaanutti gaafa dabarru the genetic material. Tooppikiin itti aanu genetic material yommuu jedhamu osoo genetic materialiin ibsin genetic kan jedhu kun maal akka ta'e walii wajjin ilaallaa jechuudha. The branch of biology concerned with the study of genetic material of organisms and how traits are passed from one generation to the next generation through genes is called genetics. Kana gaafa jennu geneticsii gaafa jennu biraanchii baayoloojii ta'ee waa'ee genetic materialii wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Fi akkamittiin amalli tokko jenereeshinii tokko irraa gara jenereeshinii kan biraatti akkamittiin akka darbu kan qo'atu maal jedhama? Geneticsii jedhama. Kanaaf gabaabumatti geneticsii jechuun biraanchii baayoloojii yookaas gareema baayoloojii keessa ta'ee waa'ee genetic materialii orgaanizimoota tokko orgaanizimootaa fi akkamittiin immoo
amalli tokko jenereeshinii tokkorraa gara jenereeshinii kan biraatti akkamittiin akka inni daddarbu kana kan qo'atu jeenetiksii jechuudha jechuudha. The genetic material of organisms refers to material that carry genetic information and passes it from one generation to the next generation to participate life. Genetic materiaaliif orgaanizimoota kanaa kan ittiin qo'atamu jeenetiksii yommuu ta'u, genetic materiaaliin orgaanizimootaa kun immoo maalidha? Genetic materiaaliin orgaanizimootaa jechuun kan informationii waa'ee genetikii tokko irratti baatu. Informationiin waa'ee jiinii tokkoo kan inni irratti baatamee argamu maal jedhama? Genetic materiaalidha. Genetic materiaaliin materiaalii carry genetic information kan materiaala ta'ee genetic informationii tokko baatudha jechuudha. Kan maal godhudha? Kan genetic informationii baatu sana immoo jenereeshinii tokko irraa yookaas dhaloota tokko irraa gara dhaloota kan biraatti dabarsudha jechuudha. Kanaaf genetics jechuun kan waa'ee genetic materiaalii orgaanizimootaa qo'atu yommuu ta'u, genetic materiaaliin immoo kan informationicha of irratti baatuu fi kan informationicha daddabarsudha jechuudha. Genetic material in almost all organisms DNA. RNA is also a genetic material in some viruses like HIV, COVID-19. Genetic materiaaliin orgaanizimoota keessatti argamu DNA jedhama. Orgaanizimootni baay'een kan isaan of keessatti qabatanii argaman DNA yommuu ta'u, RNA immoo maal keessatti argama? Vaayireesota tokko tokko keessatti argama. Vaayireesota kanneen akka HIV, COVID-19 keessatti kan argamu maal jedhama jechuudha? RNA jedhama. DNA immoo maal keessatti argama? Genetic materiaalii kan namaa keessatti fi other orgaanizimoota kan biroo keessatti kan argamudha jechuudha. Kanaaf DNA fi RNA similaaritiin isaanii maalidha? Genetic materiaalii ta'uu isaaniiti. Lachan isaaniiyyuu genetic informationii baatu. RNAnis DNAnis genetic informationii baachuu isaaniitiin maalidha? Wal fakkaatu. Akkasumas immoo genetic materiaalii ta'uu isaaniitiin wal fakkaatu. Garaagarummaan DNA fi RNA gidduu jiru immoo faayidaa isaan keessatti qabanidha. Kana gaafa jennu DNA'n orgaanizimoota akka namaa fa'a orgaanizimoota keessatti yommuu ta'u, RNA'n immoo vaayireessitoota keessatti. Kanaaf kun maal agarsiisa jechuudha? Garaagarummaa isaanii agarsiisa jechuudha. Kanaaf as jalatti wantoota nu ilaalle jeenetiksii jecha jedhu jeenetik maateeriyaalii fi jeenetik maateeriyaaliin kun immoo maaliif maal akka ta'an DNA fi RNA akka ta'an walii wajjin ilaalleerraa jechuudha. Kanaaf jeenetiksiin biraanchii baayoloojii kan waa'ee jeenetik maateeriyaalii qo'atudha. Jeenetik maateeriyaaliin immoo maateeriyaala ta'ee kan informationii of irratti baatudha jechuudha. DNA immoo maalidha? Garee jeenetik maateeriyaalii keessaa isa tokko ta'ee kan namaa fi orgaanizimoota kan biroo keessatti kan fayyadudha. RNA'n immoo jeenetik maateeriyaalii vaayireessitootaa fi COVID-19 vaayireessitoota kanneen akka HIV fi COVID-19 keessatti argamudha jechuudha. What are DNA and RNA? How do they work in transmitting genetic material from parent to offspring? DNA fi RNA'n maal akka ta'an adda baasnee bukkee dabarreerraa jechuudha. Isaan kun immoo akkamittiin
paarentii irraa gara offspringiitti maal dabarsuu danda'u? Jeenetik maateeriyaalii ta'anii akkamittiin odeeffannoo tokko dabarsuu akka danda'an walii wajjin ilaallaa jechuudha. DNA'n hereditary material in humans and other organisms. Maaloodha? Hereditary materialidha jechuudha. Hereditary materialii humaanii fi orgaanizimoota kan biroo akka ta'an walii wajjin ilaalleera. Kanaaf hereditary materialiin humaanii fi other organismii keessatti argamu DNA jedhama jechuudha. D'n kan inni bakka bu'u daayiooksii yommuu ta'u, inni immoo kan inni bakka bu'u niwukilikiidha jechuudha. N asiidiidha. Kanaaf daayiooksii raayiboo DNA, inni immoo maalidha? Niwukilik, N asiidii bakka bu'aa jechuudha. It exists in double helix formed by base pairs attached to a sugar phosphate backbone. Kuni DNA'n kun kan inni ittiin argamu maaliin argama jechuudha? DNA'n kuni kan inni ittiin argamu bifa double helixidhaan argama jechuudha. Kan inni immoo attacked ta'ee argamu sugar phosphate backboneidhaan. Kan inni ittiin exist ta'u double helixii yommuu ta'u, beeziin isaa sun immoo kan inni ittiin walitti qabamee argamu sugar phosphate backbone kan jedhamu kanaanidha jechuudha. Bifa double helixidhaan. RNA'n immoo bifa akkamiitiin jechuudha? Bifa akkasiitiin siingiliidha jechuudha. Garuu DNA'n bifa akkamiitiin walitti qabatee argama jechuudha? Bifa double helixidhaan walitti qabatee argama. Inni immoo maaliin walitti qabatee argama? Sugar phosphateidhaan walitti qabatee argama jechuudha. RNA serve as genetic code in some viruses. RNA'n immoo kan inni keessatti fayyadu genetic koodii ta'ee vaayirasota keessatti argamaa jenneerra. Sila walii wajjin ilaalleerra. Kun immoo maal keessatti fayyada? Pirootiiniin gaafa inni sintesaayisdu ta'u nu fayyada jechuudha. Gaafa pirootiiniin tokko seelota keessatti ijaaramaa adeemu maaltu nu fayyada jechuudha? RNA nu fayyada. RNA'n gaafa pirootiinoonni seelota keessatti ijaaramaa adeeman gaafa pirootiiniin aminoo asiidii irraa gaafa inni ijaaramaa adeemu seelota keessatti ijaaramaa adeemu RNA'n maal godhachuudha? Gahee achi keessatti taphataa jechuudha. Kanaaf RNA'n pirootiin sintesaayisii keessatti qooda guddaa taphataa jechuudha. Mata dureen inni itti aanu if all organisms are made of DNA, why do they differ? While all organisms use DNA, they differ because of the sequence of nucleotides within their DNA, which encodes different instructions for bonding and functioning. Orgaanizimootni kan isaan fayyadamanii DNA fayyadamu. Garuu hojii garaagaraa hojjetu. Maaliif? Sababni isaanii hojii garaagaraa hojjetaniif maalidha jennee yoo ilaalle, while all organisms use DNA, they differ because sequence of nucleotides within their DNA. DNA keessatti maaltu argama? Nucleotide'itu argama. Sequensiin nucleotidii DNA keessa jiru suni maal garaagara godha jechuudha? Hojiin DNA'n sun hojjetu orgaanizimoota keessatti hojii DNA'n sun hojjetu maal godha jechuudha? Diffeer akka inni garaagara ta'u godha jechuudha. Kana jechuun DNA keessatti maaltu argama? Nucleotide'itu argama. Fakkeenyaaf nucleotidii kan inni jennu adenine, thymine isaan kun maalodha jechuudha? Nucleotide'oota jechuudha.
adenine thymine cytosine kun maalodha jechuudha niikilootaayidii DNA keessatti argamudha. Orderiin niikilootaayidii DNA sana keessatti argamu maal gochuu danda'a jechuudha garaagarummaa uumuu danda'a. Kanaaf orgaanizimootni hundinuyyuu maal fayyadamu? DNA fayyadamu. Garuu immoo fakkeenyaaf namni kan inni fayyadamu jenetik infoormeeshinii namaa kan baatu maalidha? DNAdha. Namoonni hundinuu kan isaan fayyadaman DNAdha. Garuu hojiiwwan DNA namoota garaagaraa keessatti hojjetu garaagara. Kun kan inni irraa dhufe seekweensii niikilootaayidii DNA sana keessa jiru irrattidha jechuudha. Maaliif seekwensiin niikilootaayidii DNA sana keessa jiru garaagara gaafa ta'u yookaas orderii inni qabu garaagara gaafa ta'u akkasumas immoo DNA'n hojiin hojjetus garaagara ta'aa deemaa jechuudha. Which encodes different instruction for building and functioning. Kun immoo maal fida? Akka ijaaramsi fi hojiin garaagara akka ta'u godhaa jechuudha. Garaagarummaan seekwensii niikilootaayidii DNA keessa jiru suni faakshinii fi buuldiingiin jiru sunis garaagara akka ta'u godha. Kanaaf DNA'n kan namootaa yookaas immoo orgaanizimootaa sun hojii garaagaraa kan inni hojjetuu fi sababa seekwensii niikilootayidiitiifi jechuudha. Qabxii inni itti aanu the difference in nucleotide sequence lead to variation in the protein produced by each organisms. Garaagarummaan seekwensii niikilootaayidii kun immoo maal fida? Variationii protein produced ta'u fidaa jechuudha. Proteiniin qophaa'u sunis garaagara gaafa ta'u maalirraa dhufe jechuudha? Seekwensii niikilootaayidii gaafa garaagara ta'udha jechuudha. Kun immoo maal fidaa? Distinct characteristic akka amalli garaagaraa orgaanizimoonni amala garaagaraa qabaatan kan godhu maalidha jechuudha? Niikilootaayid seekwensiin garaagara ta'uu fi garaagara ta'udha. Niikilootaayid seekwensiin garaagara ta'uun isaa immoo pirootiiniin produced ta'u sunis garaagara akka ta'u godha. Orgaanizimoonni tokkoon isaanii iyyuu gaafa pirootiinii garaagaraa produced godhan amalli namootaa sunis yookaas amalli orgaanizimootaa sunis garaagara akka ta'u godhaa jechuudha. Kanaaf orgaanizimoonni hundinuu DNA irraa haa uumaman malee hojii isaan hojjetan garaagaradha. Kunis maalidhaafi seekwensii niikilootaayidii DNA keessa jiru. Seekwensiin niikilootaayidii DNA keessa jiru sun immoo pirootiiniin produced ta'u sunis garaagara akka ta'u godha. Pirootiiniin produced ta'u orgaanizimoota tokkoon pirootiiniin produced ta'u gaafa garaagara ta'u immoo kun immoo bu'aan isaa maalidha? Amalli garaagaraas akka inni uumamu godhaa jechuudha. Karaa biraatiin jiiniinis maal fiduu danda'a? Akka DNA'n garaagara ta'u gochuu danda'a. Jiiniin tokko ispeesifikii waan ta'eef kan orgaanizimoota garaagaraas ispeesifikii waan ta'eef kun differeensii DNA'n akka uumu godhaa jechuudha. Kanaaf qabxiiwwan kun maaliif akka DNA'n orgaanizimoota keessatti hojjetan garaagara akka ta'an agarsiisaa jechuudha. Kanaaf barnoota keenya guyyaa irraa asuma irratti goolabneerra paartii itti aanu walii wajjin ilaallaa. Galatoomaa.